Magaalaa Afichatti dubartiin poolisii fakkeessuun saamaa turte to'atamte. Dhibeen Iboolaa Afrika hanga doolaara biiliyoona 3.6tti baasisuu danda'a jedhame. Iraan jila Ameerikaatti wajjin wal arguudhaaf fedhii kan hin qabne ta'uu isii ibsiteeti jirti. Jalqaba irratti hordofaa turtan ijoo oduuti. Bakka jirtan maratti nageenyi isin haa ga'u hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa keessan himaa jiru an Oduu Muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduutti dabara. Magaalaa Afichatti dubartiin poolisii fakkeessuun saamaa turte to'atamteeti jirti. Godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Afichatti dubartiin miseensa poolisii fakkeessuudhaan yakka saamichaa raawwachaa turte to'atamuu isiidha. Waajjirri poolisii magaalaa Aficheedhaa ibseeti jira. Shakkamtuun Ababaa Qunbii jedhamtu uffata heera poolisii uffattee meeshaa waraanaa hidhachuudhaan gocha saamichaa raawwachaa turuun isii ifoomeeti jira. Shakkamtuun tun halkan da'oo godhachuudhaan namoota garee isii turanii fi yeroodhaaf to'annoo seeraa jala oolanii wajjin ta'uudhaan meeshaa waraanaatiin doorsisuudhaan hawaasa saamaa turuu isii ajaja poolisii bulchiinsa magaalaa Afichatti itti aanaan inspektara Tolcha Haayiluu ibsaniiti jiru. Ababaa Qunbiidhaa miseensa qajeelcha poolisii godinaati qarshiidhaan godina keessatti irraanfadhee dhufe jechuudhaan suuqiiwwanii fi dukkaanota garaagaraatirraa Dhibee gaafachuudhaan uummanni akka isii amane abbootiin qabeenyaa akka isii amananii Dhibeetti kannaniif ammoo suuraa isiitii fi shugguxii hidhattee turte itti agarsiisuudhaan ummata gowwoomsuudhaan meeshaalee shaqaxaatii fi uffata adda addaa ummatarraa saamaa turuun isiitis ifoomeeti jira. Qaamni nageenyaa odeeffannoo kana akkuma ummatarraa argateen hordoffii taasiseen shakkamtuu tana to'annoo jala oolchee jiraachuun isaa himameeti jira. Shakkamtuun Ababaa Qunbii yeroo to'annoo jala oolfamtetti sakatta'insa mana isiin kireeffatte irratti taasifamee turen meeshaalee waraanaa qabamanii jiran yeroo ta'u haaluma kanaan shugguxiin turkii firiin takka hidhannoon mudhii firiin takka fi kaartaan kilaashii 2 saanjaan tokkoo fi uffanni poolisii gosti adda addaa akkasumas ammoo uleen poolisii 3 poolisiin kan to'atee jiru ta'uu isaatis ibseetti jira. Ajaja poolisii bulchiinsa magaalaa Afichatti itti aanaan inspektara Tolcha Haayiluudha shakkamtuu tana seeratti dhiyeessuudhaaf galmeen 3 irratti hundeessuudhaan seeraan irratti qulqullaa'aa ka jiru ta'uu isaatis dabalataan ibsaniiti jiru. Turizimiin utubaa dinagdee boqonnaa haaraa Itoophiyaa ta'eeti jira jedhame. Yaadama ida'amuu ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin turizimiin bashannanarra dabruudhaan utubaa dinagdee taasifamee jiraachuun isaa ibsameeti jira. Bakkeewwan ga'umsa turistii haaraan waggoottan dabran 5 keessatti Itoophiyaa keessatti ijaaraman haala biyyattii jijjiiruurra dabre daawwattootaaf bakkeewwan filatamaa fi bakkeewwan dinqii ta'uudhaan dhiyaatanii jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Gorgora, Wancii fi Kooyishaan bakkeewwan qabeenya uumamaa biyyattiin qabduu fi bu'uuraalee misoomaatiin deeggaramanii gara sadarkaa idil addunyaatti jijjiiramuudhaan sharafa alaa olaanaa biyyattiidhaaf argamsiisaa jiran ta'uun isaatis ifoomeeti jira. Ikoo riizoortiin gorgoraadhaa qabeenya uumamaa naannichaa kan eege Projektii maaddii biyyaafiin kan ijaarame yeroo ta'u ogummaa durdurii qaroomina ammayyaatii wajjin wal simsiisuudhaan ijaarsi gamoowwanii riizortichaa haala addaatiin dallaa faasilitti fakkeeffamuudhaan kan ijaarame jedhamee ka jiru hoggaa ta'u ikooturizimiin Wanciidhaa ammoo daandii qaama projektii maaddii biyyaatiif ta'uudhaan kan ijaarame keessaa projektii adda duree ta'uun isaatis ibsameeti jira. Ikoloojiin Wanciidhaa kun ammoo diillaa fi manneen ciisichaa sadarkaa isaanii eeggatan ka qabu yeroo ta'u waggoottan 5 dabranitti sagantaalee gurguddoo 3 biyya keenya keessatti hojiirra oolan keessaa maaddii shaggariif maaddii biyyaa akkasumas ammoo maaddii dhalootaaf mata duree ja'uun ijaarsi sadarkaa biyyattii ijaaraman qabeenya turizimiidhaatiin biyyattiin sharafa biyyoota alaa kan argamsiisu ta'urra dabruudhaanis ammoo sagantaawwan gurguddaa 3 ka biyyattiin waggoottan 5 dabran hojiirra oolchiteen galiin olaanaan argamaa jiraachuun isaa ifoomeeti jira.
Dhaabbanni albuudaa Kooboo Mineraalsi oomisha warqee sadarkaa olaanaa galmeessuu ibseeti jira. Dhaabbanni albuudaa Kooboo Mineraalsi oomisha warqee sadarkaa olaanaa galmeessuu isaa ibsee ka jiru yeroo ta'u, rakkoo dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa mudate booda hojii isaatitti deebi'ee ka jiru ta'uu isaatis ibseeti jira. Dhaabbanni qorannoo fi oomisha albuuda warqee Kooboo Mineraalsi kan biyya Iskandinaaviyaa keessatti hundaa'uudhaan Itoophiyaa keessatti hojii albuuda hojjetuu irratti bobba'ee jiru bara 2026 keessa kurmaana jalqabaa hojii isaa keessatti yeroo hundarra milkaa'ina olaanaa galmeessee ka jiru ta'uu isaa beeksiseeti jira. Akka ibsa dhaabbatichaatitti yoo ta'e kurmaana kana keessatti warqee kiiloogiraama 23 ta'u oomishuudhaan galii ammoo doolaara Ameerikaadhaa miiliyoona 3.5 argachuu isaa ibseeti jira. Dhaabbatichi akka jeetti yoo ta'e herreega yeroo ammaa irratti hundaa'een bu'aan hojii isaa tilmaamaan doolaara miiliyoona 1.5 ga'ee ka jiru yeroo ta'u, maallaqni harka isaatirra yeroo kanatti jirus ammoo xumura kurmaana kanaatitti doolaara miiliyoona 2.3 akka ture ibseeti jira. Kunis oomishni dabaluu fi gatiin warqee gabaa idil addunyaa irratti ol ka'uu isaatiin kan deeggarame ta'uu isaa dhaabbatichi ibseeti jira. Dhaabbanni albuuda Kooboo Mineraalс oomisha warqee sadarkaa olaanaa galmeessuudhaan cinaadhattis ammoo bara kana galii olaanaa argachaa jiraachuu isaa ifoomseeti jira. Afrika kibbatti miidhaan godaantoota irra gahaa jiruun yaadda'uu isaa Koomishiniin Mirga Namoomaa Afrikaa ibseeti jira. Koomishiniin Mirga Namoomaa Afrikaadhaa miidhaa godaantoota irratti Afrikaa kibbatti gahaa jiru wal qabate yaaddoo guddaa kan qabu ta'uu isaa ibseeti jira. Itoophiyaanonni Afrikaa kibbaa keessa jiran ammoo sababa mormii fi hokkara biyyattii keessatti deemaa jiruutiin manarraa ba'aa akka hin jirree fi iddoo daldala isaaniitii fi iddoo hojii isaanii dhaqaa kan hin jirre ta'uu isaanii ibsaniiti jiru. Afrikaa kibbaa keessatti godaantoota hiriirri balaaleffatuu fi hiriirri miidhaa hamaa godaantoota irraan gahaa jiru gaggeeffamaa ka jiru yeroo ta'u, Koomishiniin Mirga Namoomaa Afrikaadhaa ammoo saboota Afrikaadhaa kanneen Afrikaa kibbaa keessa jiraatan irratti jeequmsi farra godaantoota dabalaa jiraachuu isaatiin yaaddoo guddaa keessa galee ka jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Miidhaan lammiilee biyya alaa irratti xiyyeeffachuudhaan Afrikaa kibbaa keessatti raawwatamaa jiru mirgoota bu'uura namoomaa kan balaaf saaxilan ta'uu isaa kan akeekkachiise. Koomishiniin Mirga Namoomaa Afrikaadhaa qondaalonni Afrikaa kibbaa lammiiwwan biyya alaa biyya isaanii keessa jiraniif eegumsa akka taasisan gaafateeti jira. Koomishiniin Mirga Namoomaa Afrikaadhaa ibsa dhimmicha irratti kenneen Afrikaa kibbaa keessatti gabaasni ajjechaa, miidhaa qaamaa, doorsisaa fi saamicha daldalaa humnaan buqqisuu fi haasawni hamilee godaantoota tuqaa jiru kabal'inaan biyyattii keessatti raawwachaa jiruun yaadda'uu isaa ibseeti jira. Koomishiniin Mirga Namoomaa Afrikaadhaa miidhaa hamaa godaantoota irratti Afrikaa kibbaa keessatti gahaa jiruun yaadda'uu isaa kan ibse yeroo ta'u, mootummaan Afrikaa kibbaadhaa gocha kana dhaabsisuu irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qabus waamicha taasiseeti jira. Dhibeen Iboolaa Afrikaa hanga doolaara biiliyoona 3.6 dhabsiisuu danda'a jedhame. Dhibeen Iboolaadhaa Afrikaa hanga doolaara biiliyoona 3.6tti dhabsiisuu akka danda'u gamtaan mootummootaa akeekkachiiseeti jira. Gamtaan mootummootaa kibxata kaleessaa dhimmicha irratti ibsa baasee jiruun tatamsa'inni dhibee Iboolaadhaa Afrikaa hanga doolaara biiliyoona 3.6 dhabsiisuu kan danda'uu fi namoota 100,000 lakkaa'aman ammoo hojii dhabsiisuu kan danda'u jechuudhaan ibseeti jira. Dabalataanis gamtaan mootummoota dandeettiin misoomaa ardii Afrikaadhaa dhibeen Iboolaa naannicha keessatti babal'achaa jiru gufachiisuudhaan gara qisaasama guddina dinagdeetitti geessisuu kan danda'u ta'uu isaa ibseeti jira. Caamsaa 15 eegaa Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo keessatti argame asitti biyyattii keessatti namoota 1,307 irratti dhibichi ka argame yoo ta'u, namoota 377 ajjeesee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii yoo xiqqaatanis Yugaandaa keessatti argamanii ka jiran yeroo ta'u, ogeeyyiin dhibeen kun gara biyyoota ollaa kanneen akka Suudaan kibbaatitti bal'inaan tamsa'uu ni malu jechuudhaan akeekkachiisaniiti jiru.
Dhibeen Iboolaadhaa kan haala hedduu yaaddeessaa ta'e keessatti immoo dhibichi gara biyyoota Ruwaandaa fi Angoolatti tamsa'uudhaan qaala'insi gatii boba'aa dhimma Iraaniin wal qabatee gaanfa Afrikaatii fi biyyoota Afrikaa hunda keessatti babal'atee jiruun walitti hidhachuudhaan guddina dinagdee waliigalaa ardii Afrikaadhaa GDP ardii Afrikaadhaa doolaara biiliyoona 3.6 hir'isuudhaan namoota 328 ol hojii dhabdummaadhaaf saaxiluu kan danda'u ta'uu isaa gabaasni dhaabbata gamtaa mootummoota ifoomseeti jira. Oduu xumuraatiin Iraan jila Ameerikaatti wajjin wal arguudhaaf fedhii kan hin qabne ta'uu isii ibsiteetti jirti. Iraan jila Ameerikaadhaatti wajjin wal arguudhaaf fedhii kan hin qabne ta'uu isii ibsitee ka jirtu yeroo ta'u adeemsi Iraan kun ammoo adeemsa marii nagaatiif yaaddoo uumeeti jira. Iraan jila Ameerikaadhaa ka gara baha jiddu galeessatti imalee arguudhaaf fedhii kan hin qabne ta'uu isiidhaa ibsuudhaan jalqaba waliigalteen marii nagaa kanaan dura waliin mallatteessinee jirru sirnaan hojiirra ooluudha qaba jechuudhaan Iraan gaafatee eega turte booda ta'uun isii ifoometti jira. Kunis erga walitti dhukaasuun dhaabbatee asitti Iraan Ameerikaa arguudhaaf fedhii kan hin qabne ta'uu isiidha yeroo jalqabaatiif kan ifoomsite yeroo ta'u tarkaanfiin Iraan fudhattee jirtu kun ammoo adeemsa marii nagaa irratti gufuu guddaadha ta'a jechuudhaan yaaddoon uumameeti jira. Aangoonni Iraan mata duree biraa irratti mari'achuudhaan dura qaamoleen lameenuu torbee lamaan dura waliigaltee mallatteessanii turan. Waliigaltee wal hubannaadhaa waliif mallatteessanii turan haal dureewwan tarreeffaman guutumaan guututti hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffachuu akka qaban kan gaafatte yeroo ta'u Teheraan aangoonni Iraan mata duree biraa irratti waliin mari'achuudhaan dura Ameerikaan anaa wajjin torbaan lamaan dura mallatteessitee ka turte sanadni waliigaltee wal hubannaadhaa guutumaan guututti haal duree tokkoon maleedhatti qabxiiwwan achi keessatti tarreeffamanii jiran hojiirra oolchuudha qabna jechuudhaan gaafatteetti jirti. Masaraan Teheraan kana hajii ammoo wayita Kwaatar keessatti fandii maallaqa isiidhaa irraa biiliyoona 6 gallakkisiifachuudhaaf tattaafachaa jirtutti jila Ameerikaadhaa ka Kwaatar keessatti argamu wajjin wal arguudhaan dura waliigalteen kanaan dura waliin mallatteessine osoon sharafamin hojiirra oolchuun dirqama jechuudhaan gaafattee ka jirtu yeroo ta'u waliigalteen wal hubannaadhaa Ameerikaadhaa fi Iraan waliin mallatteessan sababa muddamaa fi walitti dhukaasuu hulaa Hurmuuz keessatti uumameetiin yeroo kanatti Ameerikaa arguudhaaf Iraan fedhii kan hin qabne ta'uu ifatti agarsiise jaameeti jira. Marii Dohaa Qaaxaar irratti akka Iraanii wajjin hirmaataniif masaraan White House soddaa Trump Jared Kushnerii fi ergamaa addaa Trump Steve Witkoff garasitti ergee jiraachuun isaa ka yaadatamu yeroo ta'u US marii sadarkaa olaanaatiif namoota kanneen filattee erguu isii hordofuudhaan ammoo Iraan Ameerikaadhaa wajjin wal arguu kan hin barbaanne ta'uu isii ibsiteeti jirti. Masaraan Teheraan Ameerikaa ijaan arguu hin barbaadu jechuudhaan ka ibse ammoo Ameerikaan waliigaltee mallatteessite sirnaan hojiirra oolchaan jirtu. Waliigalteen Ameerikaan mallatteessite sharafamaati jira. Waliigalteen guutumaan guututti hojiirra oolaan jiru. Waliigaltee biraatiif masaraa Waashingtanii wajjin taa'uu hiyyaan duratti waliigalteewwan wal hubannaadhaa walii mallatteessinee turre sharafamuudhaan dura guutumaan guututti hojiirra ooluudha qaba jechuudhaan masaraan Teheraan gaafateetti jira. Egaan hordoftoota keenya Waliif TV irraa oduun sa'aatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanitti ufanii nagaan naa turaa fayyadaa.